duuba mi'a maanta na taayyeefi mindaa keessa maalumaa walitti fidee taayyee mootummaa teenya rabsee isumaa miliqee baafachuuf ka'e baajata duraan mindaa nuuf kafaluuf karooratti qabanii jiran hunda taayyeen akka qabamee hidhamuuf bayi godhanii haala saniin taayyee qabanii bara. Ati karaa dura Jabuutii tee nyaatte Jabuutii turte Hargeysaa tee nyaatte Hargeysa achi qabdaatte deebitee ammas Barbaraanis tee nyaatte Barbaree achi qabdaatte kana hunda nu baanuse bee abbaa tara Soomaalilaalli tur eessaa dhufteeti tee nyaatte. Kalee seeroo keessatti dummattanii yaatan. Akka hiriira baatan hin jenne isin hundinuu jimaa fi bishaan keessan qabatanii yaatan. Akka hiriiraa miti hin jenne nama hedduu tokko taatanii yaatan. Akka ammaas qamaatee biyyaa'anii hin jenne isaan kudha takka. Maali amreen akkasii duraan mindaa kanarraa hanga mindaa dhufutti anumarraa liqee fudhattee meeshaalee garagaraattis fudhattee gizaa mindaan bee maallaqa yaaqot gootee naaf iddee ammaas guyyaa takka ittee liqee eegaltee gizaa mindaan bee akkasa naagalchita ture duraan. Garuu baatii kana immoo mindaa fudhattee machumaannarraa mayte kunoo guyyaa saddeet guutuu waanatti hin dhufne. Maalo maatii deebitee sanumaas mindaa hin furannee naan jetta. Qoosaadhaa miti qoosaadha fakkaata malee kun dhugaadha. Abdullee ni beektaa miti ka hojjetaa mootummaa san mindaan nuun baane baatirratti si kan najee osoo liqii narraa guuruu maallaqni kiyya kaleekii gumaa isaa bira dabarraanin aboo Abdullee naa kan jee qabnaan Abdullee awoo yuyyaa kiyya mindaan hin baane akkanaaf nurraa qabanii jee inni natti alaalalaalin firraa gaa bakka maallaqni kiyya gumaa kiyyaa ta'u jeetumaan isuma qabee qalee. Cicciree foonsaa akkatti fogodee kunoo har'a nama hundaa dhiyeessu jiran sinjee. Mana yuyyaa faara dhayne kan fira dadhabne sabbuma yuyyaa. Maa huweessa jirta hawaasni garre. Dur ilmoo romtichaatu abbaan walolee ganda baraan ichi bahee qubadhee ganda kophaa taajee ichi bahee. Abboolal anammaa booda soomalee tahee laali jeen. Achuma booda kan soomaleen dhuftee bira qubattee soomalilaandi jettee maqaa itti moggaafatte. Miskiina wallahi sobalee tahee laal. Miskiina wallahi lukkuun osoo waatu waabillee ittiin qartu baafatte jaanimi wayi taayee ifumatti isa kaasekkam. Osootuma du'aayii nu godhaa jiruuti du'aayii keessatti nu aarse. Akkam jeeti du'aayii keessatti isin aarse? Osootuma du'aayii nu godhaa jiruuti feesbuuka kana rabbi dhabamaa godhu. Tiiktook kana rabbi dhabamaa godhu. Yuutuuba kana rabbi dhabamaa godhu. Dhimmoota kana rabbi dhabamaa godhu. Miseenjaa kana rabbi dhabamaa godhu. Yote nyati bilisota rutenya duro rabtichaati kitti jawwee sootii dhee lafa buusee jawween hundee keessaa gabbaate hundee sootii quba jaaritti farajjii dhuftee bilisota itti bakkaatti baafatte malee yoon siif hin kennine kam na goota siqaleetiin foon kee filofiloon gurguraa kam. Abdullee kaleessi gizaa akkasitti baay'attanii yaatan waan hiriira baatan natti fakkaate maal taatan? Ati fi araaraa hiriira qabdaadhame dummatee yaa waggaa agartee hiriiruma si fakkaataami? Abdullee dubbiin teessan takalee sun ammoo hedduu takka nama dhibdi kam? Akkamitti? Kaleessi yeroo akkasitti dummattanii yaatan akka hiriira baatan hin jenne isin hundinuu jimaa fi bishaan keessan qabattanii yaatan akka hiriiraa miti hin jenne nama hedduu tokko taatanii yaatan akka ammaas qamaatee biyyaa'anii hin jenne isaan kudha takka. Maali amreen akkasii hoo? Lakkii boo qamaatirraa kaanee yaa'u jira. Maal taatanii kan saasaniin qamaatirraa kaatanii hataniif moo warra manaa wajjin walloltanii warri manaa firraa isin yaase? Lakkii biroo waliin lolle xiqqoo yaadumaan wal dhabne. Cal jettanii qamaatanii isin maaliif dubbii gootan? Numaa cal jee qamaa jiruuti abbummaan manaa duruu nu kaafate. Isin qamaatiif duraan mana eenyu dhaytan? Mana yuyyaa faara dhayne kan fira dadhabne sabbuma yuyyaati. Yuyyaan isin wajjin hin jiru. Walumaan jirra isaas. Akkam isin hin jeete abbaa yuyyaa kan fira dadhabdanii biraa kaatanii haataniif. Numaa amma mirqaana walakkaa ga'e kana dhufee nutti ol seenee salaamtaa nuun jee. Eega dhufee salaamtaa isin hin jee ol seenee taa'ee duuba. Akka ajaa'ibatti ol seenee tolfatee gattaa'ee nu wajjin jimaasaa qamaatii eegale. Ajaa'ibummaa kam duuba achi booda maaltu ta'e? Osootuma teenyee qamaa jiruuti jibdumaan raadiyoo irra qabaa du'aayin isinii godha nuun jee. Duuba isin reediyoo irra qabdanii du'aa isinii godhenni. Nuu godhuu qofa gana wallollee iddaan ka'uu teenya. Duuba maaltu addaan isin kaasi ammumaan tana du'aayin isinii godha jeen jettu. Osootuma du'aayi nuu godhaa jiruuti du'aayi keessatti nu aarse. Akkam jeeti du'aayi keessatti isin aarse? Osootuma du'aayi nu godhaa jiruuti feesbuuka kana rabbi dhabamaa godhu. Tiiktook kana rabbi dhabamaa godhu. Yuutuuba kana rabbi dhabamaa godhu. Dhimmoota kana rabbi dhabamaa godhu. Miseenjaa kana rabbi dhabamaa godhu. Nuun juu seeta.
Abdullee silaasati ammallee odeeffannoo raafa godhu jirtaami hangamma. Wanni haaraan maaltu jira biroo? Wanni haaraan jirtu lafti Somalilaandii sun teenyatoo ishiitiin dhaga'e. Kunoo eegalte gaalaal kijiba kee. Taniin fuudhee jaarsan goriin Abdullee laal dhuguma kiyyeessan hin baana. Ayya meetti foofi ati dhugaa hin taami. Na amantee na amanuu baattee Somalilaandiin lafa teenya. Qoyibee ati karaa dura Jabuutiitti nyaatte Jabuutiitti turte Hargeysaatti nyaatte Hargeysa achi qabdaatte deebitee ammas Barbaraanis nyaatte Barbaree achi qabdaatte kana hunda lubaanuse bee abbaa tara Somalilaandii ture eessaa dhufteeti nyaatte abbaa tara. Hundi isaanii teenya akka taate galmeessee naatu himaami. Uy biroo abbaan keessan akkas taatu lafa hedduu isiniif qabe haa. Please bro, akkas taate tokko naaf kennee waa keessaa Hargeysallee taatu. Aboo gowwaa teenya gisaan sinjuutu abbaa kiyyaasee ta'e lafti tooromtichaati. Akkana jetture billaaleek. Silaata abbaa kiyyaa qofa taate anuu maaliin asii godha? Yoo teenyaati bilisoota haruu teenya dura oromtichaatitti jawwee sootii dhiyee lafa buusee jawwee hundee keessaa gabbaate hundee sootii quba jaaritti farajjii dhuftee bilisoota itti bakkaatti baafatte malee. Suntanuma gaa. Duuba bee abbaa tara Somalilaandii ture eessaa dhufteetti ejja. Dur ilmoo oromtichaatu abbaan wallolee ganda baraan itti bahee qubadhee ganda kophaa taajee itti bahee abboolal anammaa booda Soomalee ta'ee ilaali jeen achuma booda kan Soomaleen dhuftee bira qubattee Somalilaandii jettee maqaatti moggaafatte. Miskeera wallaahi Soomalee ta'ee ilaal. Abdullee baguma rabbiin naaf siyaara ijaan wal nu gorsite qab. Mee ati ammaa hoo eessa jirta hawaasni garree? Aboo bal'aa ijji teen harku baattus gurri keessa galee ta'ee dhagaa mitiifi. Hai aboo yuyyaa bara gaaslaatti dhugaan ijji ta'ee harku baattee harka kiyya qabdee allayyaa na darbuun ooltu. Allayyaa sanitti yoo maallaqa kiyya naaf kennitu si darba okkee? Yoon siif hin kennan akkam na goota? Siqaleetiin foon kee filo filoon gurguraa kam? Hai, siqaleetiin foon keessi gurgureetteessa? Foon akka kalee mi'aawaan sun si bira ni jira amma. Ni jira. Sanuu foon akkamtu jira seete gaa. Foon irraa foon mi'aawaa isaa jiran sin jee appostoo akkam kana seete gaa. Maal jeeteen si mayaa mummee? Gurbaa foon mi'aawaan foon ilma namaa malee ni jira. Akkamummaa asuuta isaa atummaanuu. Atummaanuu maaluma taate yaa mummee qiyyaa. Foon dhufteetti kaleen irraa nyaatta sun hin mi'aawu. Fooniin kalee saraabtadhe sun foonni mi'aawa jee an foonuma akkasitti mi'aawu takkumaatu saraabtadhe hin beekun sin jee kalee hedduu na tole foon akkasitti hin barbaadarraas. Foon kalee mi'aawaan sun bara foon namaati. Iyyaa qosaa akka meegateessa dhiyoo kana. Kuni qoosaadhaa miti qoosaadha fakkaata malee kun dhugaadha. Abdulleen beektaa miti ka hojjetaa mootummaa san mindaan nuun baane baatiratti si kan na jee osoo liqii narraa guuruu maallaqni kiyya kaleekii gumaa isaa bira dabarraanin. Aboo Abdullee naa kanni jee qabnaan Abdullee awoo yuyyaa kiyya mindaan hin baane akkanaaf nurraa qabanii jee inni natti alaanallaalin firraa gaa bakka maallaqni kiyya gumaa kiyyaa ta'u jeetumaan isuma qabee qalee cicciree foon isaa akkatti foo godhee kunoo har'a nama hundaa dhiyeessu jiraan sinjee yaa yuyyaa an foon kiyyeesni siif hin godhu kam yoo dhuguma saniin naqattee foon kiyya ciccirtee namaa gurguruu deemte. Beema gamboo an foon kee maaliin itti godhaa miti qoosaaf hin jaamalee. Kaleetiin si gurgura jettee na rifachiiste bara. Ammas liqiitti yanaaf bulchuu dinnaan foon kee cicciree gurguruu hin ooluti akkasitti beekadhu. Mindaa naannoo boobsi kaayyuudha duraanuu mindarratti liqiitee si galchi jenneeti akkasuma waliigallee sirraa fuudhe. Guyyaan soddomni baatii taanii dhumee kunoo baatiin biraa dhuftee baru baatii tanarraayis guyyaa 8 dur dabarsini. Atummaan akkam jette duraan mindaa guyyaa 25 hanga guyyaa 30 jidduutti fudhatanii. Kunoo baatiin tun dhumtee baatii tanarra guyyaa 8 bara akkam jechuu feetasa? Akkas ta'us waa mindaa ammallee furannee bara. Abdullee ati ammallee waan asubuun dhiifneemi. Yuyyaa kiyya naa manigaa waa ammallee mindaan furanne. Duraan mindaa kanarraa hanga mindaa dhufutti anumarraa liqee fudhattee meeshaalee garagaraattis fudhattee gizaa mindaan bee maallaqa kiyya qot gootee naaf iddee ammas guyyaa takka ittee liqee eegaltee gizaa mindaan bee akkas naa galchita ture duraan. Garuu baatii kana ammoo mindaa fudhattee machumaan narraa mayte kunoo guyyaa 8 guutuu waan attuun dhufne. Maalumaatii deebtee sanummaas mindaa hin furannee naan jetta.
naaf galuu yaa kiyya wanni ati jirtu angaruu an Abdullee nanaatu beekami gonkumaa usirraa maqee bakka biraati waan takka illee bitachuutu hin jiru mindumaa hin furanne kunoo eegana raama itti baraarraan guyyaan 8ffaa isaati liqiin an sirraa guuree fi mindaan an furadhu wal qixxaannaan hin bar liqumaa usirraa fuudhuuf irraa dhiise ayi Abdullee kiyya duuba guyyaa 8 kana maal nyaachuu jirta lakki bootis an fayyaa qulqulluudhaan qabaataa ittiin harka maradhee mindaa isaanii eegaa olaa miti jeetiin deddeemee dalagadheef jiraachisu jira hangasu. Qoymee haa jennuuti mootummaan baay'atuma mindaa isinii kafaluu dhabde. Lakki mootummaa waa baay'atan dhabne. Duuba mindaa maaliif isin dhorkatan amma? Ati numa beektaa miti taayee dandaa keenya kan ministeera nageenyaa san. Eeniin beeka maal ta'e taayeen? Taayeen dandaa bar mootummaa teenya mootummaa badhaadhinaatii fi Abiyyi Ahmed ministeera keenyaas arrabseeti hicciteelee isaa fi paartii fi Abiyyi wajjin dalagan hunda uummata Oromootti gabbaasee isaa miliqee baduuf ka'e qabame bar. Miskiina wallaahi lukkuun osoo waatu abillee fi hin qartu baafatte jaanimi wayi taayee ifumatti isa kaase kam. Taayeen duraan paartiin bakka bu'e jeetti qabsaa'ota Oromoo hunda duraan arrabsaa ture amma immoo Eertiraa bakka bu'eetti paartii keenya nurraa arrabsee bar. Silaas namni mootummaa Oromoo arrabsee fi kan itti qabsaa'es yoo milkaa'e beekaatis tunaas seenaatu hima. Taayee kiyya boonaa har'a ifumatti kaase boo. Duuba mee ammaan tana taayee fi mindaa keessa maalumaa walitti fideewu. Taayee mootummaa teenya arrabsee isumaa miliqee baafachuuf ka'e baajata duraan mindaa nuuf kafaluuf karoora itti qabanii jiran hunda taayeen akka qabamee hidhamuuf bayi godhanii haala saniin taayee qabanii bara.